Muktaar fal'aansoo wal qabatan jechuudha. Wanni inni agarrame keessaa tokko Muktaar maal jedheen isinitti fakkaata caaltuudhaani. Caaltuu bakka edana wajjin bullee sitti ulfeessee jira. Ilma lamaffaan adeemtee ta'an ofii ulfaayyetu. Ofii ulfaayyetten jechuudhaan dhugaa rabbii baay'eetu kun agarrame. Dhiirri akka erga yoomi ulfaa waan hin fakkaanne haasa'uun fokkisa. Izee tokko gaafa laaltan caaltuun ammallee Muktaariin ofitti jabeessaa jirti malee ofirra maal godhuu hin dandeenye ofirra malaan akkatti sosobatan dhiira hin barre jechuudha. Asuma wanneen isin jechuu barbaadu hordoftoonni chaanaalii kiyya warri taatan namoonni hojii barbaadan jechuun hojii onlaayinii barbaadan hojii baay'ee salphaa ta'e hojii baay'ee bareedaa ta'e na dubbisu hin dageetina isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii anillee nagaa kuuta alhamdulillah galata rabbi. Akkuma beekamu Muktaariif caaltuun boksiidhaan mataa wal qabuun maal jechuun bakka fal'aansoo irra jiran jechuudha. Yeroo kan addunyaa biraa keessa jiranii asuma Muktaariin caaltuun naa ulfooftaa bakka edana wajjin bullee jirra jennaan inni ati ulfaayi malee ani ulfaayu jette jechuudha. Garuu dubartiin takka dhiira tokko wajjin mana tokko keessa jiraatte kophaa buluun hin danda'amu. Kun soba amanu uf amansiisuu qabda ofii isiitiyyuu maaliif uf amansiisuu dhabde caaltuun maaliif akkana taate yoo kan jettan taate hedduu waan namicha ammaa san jaallattuuf akka nama wajjin hin buliniitti wanni Muktaariin ofirraa dheessituuf nama saniif jechuudha. Isin galee garuu wanti isheen dogoggorte tokko caaltuun amma Muktaarii kana amansiisuuf tokko mala dubartii san hin beekne ammallee masiina miira biraati ammallee miira biraati wajju isa wajjin bultee buluu baate isii ka itti dhagamu miira biraati. Isin galee miira biraati miirri biraa kuni waan nama waan firoo jedhamsan jaalatteefuyyuu Muktaariif amanamuu hin dandeenye. Jaalatu jibbitu isa kee dhiirsa keetii beekani amma odoon isii ta'e Muktaarillee isii tumuu qabu. Yaa jarana yaa jamaa nuti dubartiidha. Dubartiin dhaan dandeettu. Dubartii jechuun wallahi dhaan dandeettu. Uleen dandeenyu sossobbaa kunuunsa barbaadna. Agartanii isii dha'ee isii boochisuun qabu. Maaliif caaltuulleen ishi ilmoo teessii agarsiisa. Tasgabbaa'uu qabdi. Itti deebi'uu qabdi. Wajji jiraachuu qabdi. Barbaada mitiire bakka dura dogongoree ture waan ta'eef amma ni barbaada mitiire. Erga barbaade bakka erga dhiirri barbaade. Wallahi billahi jechuudha. Caaltuu yaadatti malee silaa Muktaar wajji jiraatte siraa isaa isii barbaadu kan wajji jiraatte irra mi'aadha akka kiyyatti. Ammallee immoo jechuudha caaltuun maal gochuu qabdi loluu dhiiftee arrabsuu dhiiftee sosobdee mala wajji jiraatte jechuu qabdi. Isin galee malaan akkamitti wajji jiraatti bara durii bara lola maalii jedhan sanuu dubartiidha jedhan kamala qabdu. Isin galee dubartiin mala qabdi mala san baafatuu qabdi malee arrabsitee mataa ciniin qabdee harka ciniintee waan feete hooyyateen dhiirri jechuudha. Wallahi badaan akka dhiiraan jiru hoosi jaallates hoosi jibbes badaan akka dhiiraan jiru. Isin galee kanaafuyyuu itti yaaddee teettee kophaa isii yaaddee booyuu cinqamu maal jechuu odoon taane Muktaariin amansi inni bakka jaallatee jira bakka inni maaltu dhagama dhiirri biraa niitii isa harkaan fudhatinidha. Dhiiraas birata akkuma dura jenne jechuudha. Kana duune isiin immoo isa ammaa sanirra jechuudha. Isa firoo jedhamu sanirra wallahi billahi jechuudha. Wallahi billahi gurbaa kana isii wayi gurbaan kun badii isaa beekee baqa dogongora isaa beekee jaallatee itti deebi'aa jira mitiire. Fakkeenyaaf niitiin duraa sunillee diintiin lammaffaa sun ulfaa miti. Niitiin isaa lammaffaa sun ulfa baddee jirti miidiyaa irraa. Garuu isii san ija baddee laalaa jira soqaa jira tanuma duuka fiigaa jira. Sunillee ilma dhaluuf deemti borullee sunillee deemte sooti. Garuu immoo inni ka soqu sun dhaltee dhiifteen dhimma isaati miti amma ilma isaanii fudhataa ni guddisata akka bakka marattu. Dhiirri si jibbite taanaan si jibbiti si jaallate taanaan si jaallate kana beeki jala sarari. Caaltuu amma gurbaan kun si jaallatee miti gaafa durallee dirqiin akka fuudhanii beekna jechuudha. Ammallee mootuyyuu akkuma gaafa duraa sanitti dirqiidhaan fuudhe niitii isaati amma jechuudha. Gizee rakkoo sanuu gizee amma odoo gizee mabute sanuu silaa akkasii amma hundumaanuu wanni nani jechuu barbaadu caaltuun mala baafatuu qabdi. Caaltuun cal'isuu qabdi. Booyuun qabdu ofitti konfidensi qabaachuu qabdi.
bak tasgabbaa'uu qabdi walumaa galatti. Muktaarri immoo tumuun qabu dubartiidha. Dubartiin uleen jaallattu. Tumee isii boochisee isii maal godhuun qabu. Hamma yoomii hidhamti. Hamma yoomii jiraatti. Hamma yoomii jiruu azaabaa jiraatti. Kalaas amma isiin jechuudha. Isa wajji jiraataa jirti mitiira. Asii achi kanas dhiirri biraa hojii jiraatu hundan jechuun ani beeku jechuun amma akkanatti ilaalutti jechuudha. Caaltuun jireenyi isii Muktaarima. Jaalattanis jibbitanis. Irra guddaan hordoftoonni hundinuu gurbaa sanirra gurbaa kana isii wayyaa. Namni nama gisee amma keessa namaa beekan zarii namaa beekan yoo hin taane ni ulfaata. Kanaaf isiniin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya odoo tasgabbuufti. Muktaar illee immoo dhaayuun qabdu, tumuun qabdu, sossobuu qabda. Caaltuun illee immoo jecha akkasii jechuu fokkataa jechuu akkana jechuu akkas jechuu hin qabdu. Eshi bakka dhiisee jira ka darbe. Wani darbe mitiire wani darbe darbame wani dhufu maaltu jira. Eshi si wajjin jiraadha. Jiru waa hunda kiyya naa goota. Bakka hojii isaaniitis deebanii hojjetu zim jedhanii wallahi ulfaata. Sirriitti jechuudha. Yaadan malee gisee akkasitti isii dhawsuun an odoo taate nan du'a. Bagaruu kaamanni godhamu jiru sanii galee ni obsiti ni bootti ni cinqamtu. Dhugaan hin cinqamne an akka kiyyatti yeroo inni akkasitti akka waan dirri kiyya dhawee natti fakkaata. Tumuun qabu isii dhawuun qabu. Wallahi isii dhawuun qabu. Muktaar silaa jechuudha. Silaa xiqqishuma isii yaade isii dhawuun qabu. Sossobuu qaba. Caaltuun illee dirqim jettee bakka nama san arrabsuun qabdu. Muktaar amma illi keessuun qabdu walumaa galatti. Sinigale illi keessuun qabdu jechaan hin qabdu sossobuu qabdi. Eshi nan dhiisa waan hunda wanni darbe wanni godhamu jiru gaaf kophaatee itti yaaddu. Akkanumatti adda jirtee miti sa'aatii gadi. Jireenyuma firoo san dhiiftee amma isii jireenyi wanni isitti dhagamaa jiru akkuma jenne waa'ee gurbaa saniiti. Isiniin jedhame ture waa'ee gurbaa sanii dhiiftee waa'ee jireenyi isii fuuldura waa'ee ilmoo isii akka gaarii jiraachisuuf jechuudha. Kophaarra nama dhiira biraatirra abbaa biraatirra ilmoo isiitu abbaa badaa wayyaa bara. Isiniin galee mucaa deengada haatirraa duute. Otoo abbaa qabuu miti abbaan tokko badaadha. Abbaan tokko gaariidha. Inni odoo qabu dhabe. Otoo jiru immoo ilmoo abbaa dhabsiisuun hin ulfaata. Kanan isiniin jechuu barbaada balleessaa amma eenyutti murteessinaa Muktaaritti murteessinaa. Muktaar caaltuu gonkumaa dha'uu hin qabu. Abadan caaltuu dha'uu qabu. Mormuu qabna. Nuti illee burkaraan keenya kana nu ta'uu danda'a. Akkati isii cafaqee akkati isii tumee bulchuu isin qabu sossobee isilleen immoo tasgabbooftee bakka jiraa nama kan wajjin jireenya kiyya ufa nama kana wajjin jiraachuu qaba. Uf amansiisuu jechuudha. Amma ufirraa dhooguu badhetti odoon taane amma isiin viidiyoo kalee keessatti yoo kan argitan taate uf amansiisuu qabdi waa hundumaa. Maaliif isiniin jedhe beektani? Inni jecha akkasii jennaani ameedan erga wajjin bullee jedheen ameedan erga wajjin bulle dhageettani jedhan garuu nuti kaa jecha hojiidha mitiire jennaani ulfoofte jennaani yoo ati ulfoofte malee ani wallahi akkasitti maaliif nama aarii isin dhugaa caaltuu nama aarii isin nusotoo ta'e isin sotoo ta'e akkasuma jechuudha. Namni aarii immoo waa hedduu haasaa waan baay'ee haasaa kanaaf yeroo ammaa kana dhiira qaban jabeeffatutu caala. Dhiira qaban dhugaan isiniin jedha dhiira dubartiin dhiira qabda jabeeffatuu qabdi baay'ee ulfaataadha. Haalli jireenyaa haalli keessatti jiru baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu Muktaar illee tasgabbaayii obboleettii teenya caaltuu nu jalaan miidhini nu jalaan tumine adaraan dubartiin gaafa namatti kennan amaanaa jedhanii namatti kennite abbaafaati jechuu obboleettii. Amaanaa ilmoon tiyya amaanaadha jetteetiniin namatti kenniti. Abbaan jaarsota irratti taa'ee akka sirna arsii keessatti amaanaa ilmoon tiyya jedhamee warra isattis amaanaa kenna. Dubartiin amaanaadha. Amaanaa kana immoo Muktaaraa kan balleessine. Caaltuulleen immoo tasgabbaa'uu qabdi. Jireenya isii itti fufuu qabdi malee jireenya isiif duuba odoon taane fuuldura itti fufuu qabdi. Isiniin jechuu barbaada firoo jedhamu san dhiiftee gurbama warra arsii kana karkarsuu qabdi. Isuma karatti deeffatu, isuma sossobatu, isuma arrabsuu dhiisuu tasgabbaa'uu qabdi. Akkas isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa maaliif yoo jettani giseen ammaa kuni baay'ee hamaadha. Baay'ee fokkisaadha.
baay'ee sirriitti hamaadha isin haa galu. Yeroon amma yeroo fokkataa akirarraati. Yeroo fokkataa akirarraa kana keessatti otoo uf laalanii uf duuba odoon taane uf fuuldura karaan kun sirriidhamu. Gurbaan kun erga balleessama isaa beekee maaliif dhiisuu fi dhabaani? Caaltuun amma beeka caaltuun dhiisuu fi qabdi, obsuu qabdi, waan hundaa dagachuu qabdi. Akkasi. Asmarat video ki asmarat naaba hama video biraatitti walitti deebinutti Muktaar amaanaadha siin jennee jirraa sitti kennine jira jechuun tumuun qabdu ever never ever jedhama warri Ingiliffaa son beeytani. Asumani wannoon isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota keenya warroonni ni baranna barumsa faayidaa nu qabu akkasuma mootuyyuu aappii garagaraa yoo barachuu barbaadanii galii warri barbaadan teenni nyaanna warri jettan wifi fakkeenyaaf isini warri guddina barbaadan na dubbisaa isiniin jedhee jira. Yoo lakkoofsa kee barbaadan lakkoofsa kee maan barbaannamuuna lakkoofsa kee nu maxxansi warri keessan na dubbisuu barbaadan warroonni biyya keessa jirtan jechuudha. Warroonni biyya alaa jirtan immoo viidiyoo kana share godhaa namoota hundatti kottaa nuti galmaa kottaa nu wajjin guddadhaa wal hajabeessinu wal haa guddinu isin immoo waan isin yaadan isin galee kun sirrii miti nkijibani minaamana jedhan nuti warra argaa jirra argine keessa jirra namoota barbaannaa koomentii jalatti yoo hin galmaa yaa hin baradha. Hin hojjedha hojii kana jette kootu nuti waan yoo namaan qabnu an akka mataa kiyyaatti abaddan nama waan namni sun akka guddatee uf jijjiiruu barbaada malee